hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkotti amanna. Ameen. Kabajamoo abbaa keenyaa itti gaafatamaa luboota aanaa Gindabaratiif bulchaa mana qulqullummaa Dirree Nageenyaa Kaachisii Madaanaalamee suuraa wanta gaarii yookiis nyaachisaa waan gaarii Qomoos Abbaa Gabramadiin akkasuma kabajamaa obboleessa keenya barsiisaa Faarfataa Dabalaa waaqayyo umurii keessan irratti umurii isinii dabalee kabajaaf ulfinaaf kan isin ga'e abbootiin akkasuma harmootiin abdii guyyaa borii kan taatan dargaggoodhaaf dargaggeettiin fagoorraatis ta'e dhiyoorraa iddoo kanatti kan walitti qabamtan iddoo haala garaagaraatti keessa teessanii fageenyarraa sagalee kana dhagaatti kan jirtan nagaa galata waaqayyo isa jiraataan isin gaafadha akkam bultanii ameen. Maqaan waaqayyo keenya fayyisaan keenya ilmi dubaroo Maariyaam Iyesuus Kiristoos maqaan isaa yeroo hundumaa kan galateeffameef kan ulfaatanuuf haa ta'u sababii fayyina keenyaa kan taate gugee garraamii qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa abaaboo gannataa kan taate haati waaqayyo dubaroo Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni maqaa isheedhaaf haa ta'u. Ergamoonni waaqayyoodhaa guyyaa boonsa keenya irratti halkan ciisicha keenya irratti yeroo nuti rafnu isaan kan rafne yeroo lubbuu ijaatiif illee nurraatii kan addaan hin baane kabajniif ulfinni maqaa isaaniitiif haa ta'u. Egaa akka eeyyama waaqayyoo ta'ee dubbii sagalee waaqayyoodhaa ganama kanaa wajjiniin barannaa mata duree taasisuudhaan kan nuti wajjiniin barannu tokkoffaa ergaa qulqulluu Phaawulos saba Qorontosiif barreesse boqonnaa 1:26 irratti jecha barraa'ee jiru mata duree taasisneetu wajjin baranna. Sagalichis akkas jira: waamamuu keessan yaadadhaa kan jedhu ta'a jechaadha saba waaqayyo. Mee sagalee kana naa wajjiniin jedha. Ergaa qulqulluu Phaawulos saba Qorontosiif barreesse tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:26 waamamuu keessan yaadadhaa. Maal keessan yaadadhaa? Waamamuu keessan yaadadhaa. Sagalee jedhu kanaatiin waaqayyo waaqni keenya nu barsiisa. Waaqni abboota keenyaadhaa nu gidduutti argamee akka nu barsiisuudhaaf akka nu gorsu tolaaf eeyyama waaqayyo nuuf haa ta'u. Ani dhaabbadhee tan baradhaa, isin immoo teessaniitu barattu. Inni nu barsiisu eenyudha? Angaafan dubbataan baradhu, isin immoo teessanii dhaggeeffachaa barattu. Inni nu barsiisu eenyudha jettanii? Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa barsiisu. Egaa saboottan waaqayyoo waamamuu keessan yaadadhaa. Eeyyee maatiiwwan waaqayyoo namoonni baay'een isaanii waamamanii eenyu akka isaan waame kan hin beekne hedduu jira. Namoonni baay'een isaanii waamamanii maaliif akka waamaman kan hin beekne hedduu isaanii jira. Anaaf isin garuu sagalee kana dhagaatti kan jiru hundumti keenya iyyuu waamamuu keenya akka yaadannuufidha. Eenyutu nu waame, maaliifis nu waame kan jedhu ganama kana wajjiniin baranna jechaadha saba waaqayyoo. Waaqayyo abbaan sagalee kana akka nu barsiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Eeyyee saba waaqayyoo, mee as keessaa namni waamicha namaatiin iddoo kanatti dhufee jiru, xalayyaan waamichaa isa qaqqabee iddoo kana kottu jedhee namni waamamee dhufe as keessaati. Eenyutu si waamee jennaan dhuftan? Fedhii eenyu taanaan dhuftan? Waamicha eenyudhaan dhufne? Waamicha waaqayyoo taaneen naan dhufne saba waaqayyoo. Utuu waamamuu ta'e immoo nama baay'eetu waamamee ture. Namni baay'ee waamamanii garuu dhufuu hin dandeenye. Warri waaqayyoo isaan waame garuu iddoo kanatti argamanii jiru. Kanaaf inni nu waamee jiru eenyudha jettanii? Waaqayyootu nu waame saba waaqayyoo. Waamicha waaqayyootiin malee waamicha namaatiin immoo asitti hin argamne turre. Utuu waaqayyo nu waame ta'e immoo gufuu diinaa baay'eetu nu fuuldura ture. Utuu waaqayyo nu waame ta'eeti
kiyyoo diinaa baay'eetu nutti darbatee ture silaa kiyyoo diinaatiin qabamne turre utuu waamicha namaati ta'e amma garuu waamichi nuti asitti argamneef waamicha waaqayyoo taanaani dirree aara galfii kana iddoo boqonnaa kanatti walitti qabamne waaqan waameef galanneef inni teessoo saadhaan irratti saadhaa qabu malee eeyyeen saba waaqayyoo seera boqonnaa 24 lakkoofsa tokko gubbaa irratti akkas jedha gara koo gara waaqayyoo kottaa jedha gara eenyu kottaa gara waaqayyoo kottaa jedha seera irratti gara koo eenyummaa isaa gaafa ibsu immoo inni nu waame waaqayyo ta'uu isaa gaafa ibsu gara koo gara waaqayyoo kottaa jedhe gara koo gara waaqayyoo kottaa isa jedhe sagalee waaqayyoo dhageenye gara waaqayyoo dirree waaqayyoo mana waaqayyootti walitti isa qabnu qabeedhaaf galannoon funni isaaf haa ta'u. Kanaaf waamamuun keenya maqaa waaqayyootiinidha. Inni nu waame waaqayyoodha saba waaqayyoo. Kanaaf gaafa waamamnu isa nu waame beeknee gara kana dhufuun nurra jiraata saba waaqayyoo. Waamichi biyya lafaarraa gaafa nu qaqqabu xalayyaan gaafa biyya lafaarraa nu qaqqabu yookiis cidha ta'uu danda'a. Qophii garaa garaatiin gaafa namni nu waamu nama nu waame sana beeknee mana isaa dhanna eenyuun akka inni ta'e qophii maalii akka inni qabu beekneetu gara isaatti deemna saba waaqayyoo. Kanaaf egaa amma waamamuu keessan yaadadhaa isa jedhe Phaawulos amma inni nu waame eenyuudha isa jedhuudhaaf deebiin isaa waaqayyo isa jiraataa isa samii kana utubaa malee dhaabee isa gargaarsa nama tokko malee lafa kana dhiisetu nu waame. Sagalee kana wajjin jirtu. Kanaaf waaqayyootu nu waame erga ta'e waaqayyo maaliif nu waame isa gara wajjiniin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Saba waaqayyo maaliif nu waame isa jedhu isa tokkoffaa irratti waaqayyo kan nu waameefi nu qulqulleessuudhaaf nu waame. Maaliif nu waame jettanii? Nu qulqulleessuudhaaf nu waame. Tokkoffaa ergaa Phaawulos saba Tasaloniqeedhaaf erge boqonnaa 4 lakkoofsa 7 gubbaa irratti akkas jedhee jira. Xuraa'ummaatti otoo hin ta'in qulqullummaatti akka jiraannuudhaaf waaqayyo nu waamee jedha. Waaqayyo nu qulqulleessuuf nu waame galannoon funni isaaf haa ta'u malee dirree kanatti kan waamanne qulqullaa'uudhaaf dhumne saba waaqayyoo. Maaliif jennaani kan nama qulqulleessu xurii cubbuuraatii kan nama dhiqu waaqayyoo qofaa waan ta'eedhaaf nu ijoollee isaa nu qulqulleessuudhaaf dirree kanatti nu waame saba waaqayyoo. Eeyyee sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu waamichi waaqayyoodha ijoollee isaa qulqulleessuudhaafidha. Maaliif jennaan addunyaa irra jiraannu kana keessaa gufuu garaa garaa jira, kiyyoo garaa garaa jira. Addunyaa kanarra gaafa jiraatu namni yaada isaatiin wanta cubbuu yaada hojii isaa hojjetu keessatti immoo hojii cubbuu hojjeta. Utuu beekuus utuu hin beekini addunyaa irra jiraannu kana keessatti yookiin dubbannaa keenyaan cubbuu hojjennee waaqayyoon mufachiisnee ta'uu danda'a. Dubbannaa keenyaan ta'uu danda'a, deemsa keenyaan ta'uu danda'a, yaada keenyaan ta'uu danda'a saba waaqayyoo. Kanaaf egaa walumaa galatti waaqayyo kan inni nu waame anaaf isiniin nu qulqulleessuudhaafidha. Iddoo kanatti kan inni walitti nu qabate saboottan waaqayyoo. Kanaaf gara waaqayyoo gaafa dhufnu saba waaqayyoo waamicha isaa dhageenyee gaafa gara isaa dhufnu cubbuu keenya baattannee gara isaa dhufuun nurra jiraata. Cubbuu keenya gara isaa finnee dhufne immoo waaqayyoo kan inni nu waame nu qulqulleessuuf waan ta'eedhaafi gaafa mana keenyaa dhufnu cubbuu baannee gara mana waaqayyoo dhufne gaafa mana waaqayyoo irraa gara mana keenyaatti gaafa gallu garuu cubbuu keenya irraa qulqulleeffne gara mana keenyaatti galuutti nurra jiraata. Waaqayyoo xurii cubbuu keenya hunduma keenya irraa dhiquun tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Inni cubbuu namarraatti dhiqu, inni cubbuu namarraatti qulqulleessu, inni xuraa cubbuu namarraa fuudhee lafa kaa'u waaqayyoon qofaadha. Inni iddoo kanatti nu waame ba'aa cubbuu keenya nurraa kaasuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa waaqayyoo maaliif nu waame isa jedhuudhaafi inni lammaffaan saba waaqayyoo ba'aa keenya nurraa kaasee nu boqochiisuudhaaf nu waame. Ba'aa keenya nurraa kaasee nu boqochiisuudhaaf nu waame. Inni lammaffaan saba waaqayyoo ba'aa keenya nurraa kaasee nu boqochiisuudhaaf nu waame. Kanaaf waaqayyo
ba'aa keenya maal godhee ba'aa keenya nurraa kaaseetu boqonnaa nuuf kennuudhaaf jedheetu nu waame saba Waaqayyoo. Maali jennaan biyya lafaa nuti irra jiraannutu ba'aa qabdi saba Waaqayyoo. Namni biyya lafaa irra gaafa jiraatu ba'aa garaa garaa qaba. Akkuma humna isaatiitti namni ba'aa guddaa qaba addunyaa kanarra gaafa jiraatu. Yaaddoo baay'ee qaba biyya lafaa irra namni gaafa jiraatu saba Waaqayyoo. Wanta nyaatuuf, wanta dhuguudhaaf, wanta uffatuudhaaf, ba'ee galuudhaaf yaaddoo qaba marra biyyi lafaa saba Waaqayyoo. Mana isaatii ba'ee mana isaatti deebi'ee galuudhaaf namni yaaddoo qaba. Yaaddoo dhala namaa kan namarraatii fuudhee eenyuun qofaadha. Waaqayyoon qofaadha galanni ulfinni isaaf haa ta'u maleessa. Kanaaf yaaddoo keenya nurraa kaasuudhaaf nu waame saba Waaqayyoo. Ba'aa ta'e sanitti ulfaataa jiru nurraa kaasuudhaaf jedheetu mana isaatti nu waame. Wangeela Maatewos boqonnaa 11:28 gubbaarratti akkas jedhee jira. Isin warri itti dhimmitanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundumtiyyuu gara koo kottaa ani immoo boqonnaa isiniifan kenna. Isin gara eenyu kottaa? Gara koo kottaa ani immoo maalan godhaa? Boqonnaan isiniif kennaa. Inni ba'aa keenya nurraa fuudhee boqonnaa nuuf kenne ilma durbee Maariyaam Iyesuus Kiristoosidha. Galanni ulfinni teessoo isaa irratti isaa kan qabu maleessa. Inni ba'aa ijoollee namaa Addaam irraatii kaasuu danda'u. Ba'aa ijoolleen Addaamiidhaa kan isaan baasan ofii isaatiin inni baase. Du'a ijoollee Addaam duudhaa malanii ofii isaatiin inni du'e. Du'a isaatiin du'a ijoollee Addaamiin kan barbadeesse ilma durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuusidha. Galanni isaaf haa ta'u malee ililchina Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqa isa ba'aa keenya nurraa kaasu, Waaqa isa du'a keenya ofii isaatiin du'e, du'a isaatiin du'i akka inni injifatamu isa taasise Waaqayyoon qofaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyo mana isaatti kan inni nu waame walumaa galatti ba'aa keenya nurraa kaasuufidha. Ba'aa addunyaa irra baannee deddeebinu yaaddoo keenyaaf dhiphina keenya nurraa kaasuufidha. Namni gaafa addunyaa irra jiraatu yaaddoo garaa garaatiin qabameetu yaadda. Dhiphina garaa garaatiin qabama. Ofuma keessanii tilmaama. Namni gaafa mana isaatii deemaa dhufee mana qulqullummaa Waaqayyoo dirree isaa keessatti gaafa dhufee miilli isaa ejjetee jiru boqonnaa argata. Aara galfata. Tasgabbii qabaata. Maaliif jennaan dirreenuma kanatu dirree nageenyaati. Dirreenuma kanatu dirree ba'aan namarraati buudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u isa dirree kana irratti nu waame ba'aa keenya nurraa buusaa jirudha. Ulfinni isaatiif haa ta'u malee saba Waaqayyoo. Eeyyeen inni kan biraan Waaqayyo kan inni nu waame akka nuti jiraannuufidha. Akka nuti maal taanuuf nu waame? Akka nuti jiraannuudhaaf nu waame saba Waaqayyoo. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 55 3 gubbaa irratti maal jedha? Gara koo kottaa jedha. Gara eenyu kottaa? Maal jettan? Gara koo kottaa jedha raajichi Isaayyaas boqonnaa 55 3 gubbaa irratti. Gara koo kottaa gurra keessan gara kootti qabaa. Gurra keessan gara eenyutti qabaa? Gara kootti qabaa. Akka jiraattaniifis immoo dubbii koo dhagaa'ii jara saba Waaqayyoo. Gara kootti kottaa. Gurra keessan immoo gara kootti qabaa'ii jira. Gurra keessan erga gara kootti qabdanii booddee immoo akka jiraattaniifis immoo dubbii koo dhagaa'ii jara saba Waaqayyoo. Dhaga'uudhaa fi dhaggeeffachuutu garaagarummaa qaba saba Waaqayyoo kanaafidha. Sagalee kana wajjin jirtu dhaga'uu dhaggeeffachuun gargaarina saba Waaqayyoo. Yoo dhaggeeffachuu ta'e mukeetii gurguddoon naannoo kana dhaabataatti jiran iyyuu dhaggeeffachaatti jiru. Inni guddaan garuu dhaga'uudha. Kanaaf warri Waaqayyoo isaan waame dhaga'uutu isaan barbaachisa saba Waaqayyoo. Dhaggeeffachuun keenya bu'aan qabu yoo dhageenye maleessa.
dhaga'uutu nurra jiraata. Gurra keessanii gara kootti qabaa'ii jedhe. Erga nu waamee booddee jalqabaa nu waame gara koo kottaa jedhe. Erga nuti gara isaa dhaqnee booddee immoo gurra keessan gara kootti qabaa'ii jedhe. Ilaa saba Waaqayyoo. Gara mana Waaqayyoo gaafa dhufnu waamicha Waaqayyoodhaa dhageenyee gara isaa gaafa dhufnu laphee keenya gara sagalee Waaqayyootti qabuun nurra jiraata. Waaqayyo maal naan jira? Erga na waameeti mana isaatti erga na fide fayyaa naa kenneera, nagaa naa kenneera. Mana isaatti erga na waamee booddee immoo Waaqayyo maal natti dubbachuufidha, maal na gorsuufidha jenneetu laphee keenya Waaqayyo bichisiisuun nurra jiraata. Saba Waaqayyo maleessa nama yookaan mana hin jiraanne yookaan immoo as hin jiraanne ta'ee nurra jiraata. Saba Waaqayyo isinii galaatti jira gidduu ta'uu nurra hin jiraatu jechaadha. Erga gara isaa dhufne isaa wajjin hin ta'utu nurra jiraata. Maanguddoo tokkotu ture. Maanguddoon kuni mana barumsaa kana galaniitu barumsa baratu turan. Warra barattootaatiif sirriitti gala dubbiin kun. Maanguddoo kun barumsa kana baratu iddoo kana geeratee hin beeku harmootii kana gagalmeessaniitu iddoo kana dhufeeraa laata. Harmootiif abbootii walitti qabanii galmeessanii barumsa wal jalqabanii turan. Harmootii kanatuma barataniitu harmootiin maanguddoon kun keessaatii gaaf tokko hin deddeebi'u. Ilaalaa mana barumsaa sana hin oolan takka yeroo hundumaa dhaqu gaafa mana isaanii ta'anii hojii mana keessaan hojjetani eessa dhaquudhaaf ariifatu? Mana barumsaa dhaquudhaaf ariifatu. Mana barumsaa gaafa ta'an immoo hojii mana keessaa yaadu. Hojii mana keessaa bukkeen toshuudhaaf watii watuu bukoo bukeessuu hojii mana keessaa yaadu. Gaafa barsiisaan barsiisu isaan hojii mana keessaa yaadaan bukoo isaanii mana barumsaa ta'aniitu bukoo fa'aa bukeessu. Maaliin jettan? Yaadaanidha. Mana barumsaa ta'aniitu buddeen isaaniis manumatti toshu. Gaafa manatti galan immoo saba Waaqayyoo hojiin mana keessaa hin jiru. Mana keessa ta'aniitu maal yaadu? Mana barumsaa yaadu. Ilaalaa saba Waaqayyoo. Amma yeroo kana barsiisaanii akkuma beekamu barattoota isaatii fi qormaata kenna. Hin qora. Qormaata yeroo kennuufi maanguddoon kun yookiin harmeen kun yeroo barsiisaan barsiisu silaa isaanii manaa maal hojjetan isin yaadaan manaa maal hojjetu gaafa barsiisaan barsiisu manaa bukoo fa'aa bukeessu. Kanaafi barsiisaan qormaata kana gaafa kennuufi daftara barattootaa kana walitti qabeetu soroosuu jalqabe. Isa kana barsiisaa dabalaa fa'aatiin fannisaa. Kanaafi yeroo kana kan warra kaanii soroosuu jammaran raayitii isa jedhan akkasumas barsiisa. Raayitii wajjin jalqabaniiti kan harmee kanaa daftara isaanii bira gaafa ta'an himaa waliin argu faallaa ta'e dubbiin. Kanaaf maal gochuu jalqaban? Irra taa'uu jalqaban eegsiisa gurguddaasaa hunduma isaarraa gubbaadhaa kaasee amma gadiitti eegsiin waa ta'e harmeen kun fudhatanii manatti galataniiti ijoollee isaaniitiin. Ilaa barsiisaan hin ta'e gaaffiinuu kennaniitu gaaffii isaan dhumaatiif deebii gaafa hin kennu hunda isaatiif iyyuu raayitii naa kennanii jedhan. Innaalee ijoolleen silaa hundumaa beeku mitiire ijoolleen gaafa ilaalani wantichi raayitiidha moo eegsiidha? Maali jettan? Hundi isaayyuu eegsiidha. Lakki harmee koo kun raayitii miti eegsiidhaa jennaani harmeen akkasittiin jedhani maanguddoon sun. Maal ijoollee
mana barumsaatii siraayitii dhabeetanii mana koo keessaa siraachitii dhabee jedhani maalifan jedhu beektu as teessaniif raayitiin dhabinaa mana keessanis teessanii immoo raayitiin dhabinaa isiniin jechuuf hin jedhu lamaan isaa keessaa tokko qabaachuun nurra jiraata saba Waaqayyo. Egaa gara mana Waaqayyootti gaafa waamannu saba Waaqayyo maaliif na waame jennee laphee keenya Waaqayyo dhaabbachisiisuun nurra jiraata maleessa as teessanii waa'ee sangaa yaaduun hin danda'amu ishee abbootiin. Iddoo kana teessanii waa'ee horii yaaduu, waa'ee lafaa yaaduu, waa'ee midhaanii yaaduun hin danda'amu. Aseenyaan gaari waa'ee Waaqayyoo yaaduun nurra jiraata yoos malee raayitiin argannush. Akkasuma nurra jiraata. Waaqayyoon keenya wajjin haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo maaliif nu waame isa jedhu inni afuraffaan akkasidha. Eebba akka argannuudhaaf nu waame. Maal akka argannuudhaaf nu waame? Eebba akka argannuudhaaf nu waame saba Waaqayyoo. Ani wanti isaa maaliif akka ta'e hin beeku maleessa namoonni baay'een eebba barbaacha siinii keessa kan naanna'an baay'ee isaanii jiru. Biyya kana illee jiru ta'e hin beeku. Namoonni eebba siinii keessa kan barbaadan jiru. Namoonni baay'een eebba harka namaa keessaa eeggatu. Barruu namaa keessaa eebba kana eeggatan baay'een isaanii jiru. Eebbi ijoollee barruu namaa keessa moo barruu Waaqayyoo keessa jira? Maal ijoollee Waaqayyoo dubbadhaa eebbi barruu eenyu keessa jira? Barruu Waaqayyoo keessa jira galanni ulfinni isaaf haa ta'u maleessa eebba Waaqayyoo barruu isaa keessaa fudhachuudhaafi Waaqayyo iddoo kanatti nu waame galanni ulfinni isaaf haa ta'u meegala jabeessaa fi nu eebbisuudhaaf isa nu waame. Eeyyee saboottan Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 gubbaa irratti sin eebbisaa jira. Maalan si godhaa? Sin eebbisaa jira. Inni nama eebbisuudhaaf nama waamu. Waaqayyo Waaqni keenya iddoo kanatti nu eebbisuudhaaf nu waame. Gaafa nama eebbisu saba Waaqayyo duraan dursee nama waama. Abbaa keenya Abrahaamiidhaanii gaafa eebbisuudhaaf barbaadu Abrahaamiin ajajuu jalqabe. Biyya ani siif kenne biyya ganaa godhee kanan siif kennu deemii jiraadhu jedhee Abrahaamiin erga abboome booddee akkasittiin jedhe yaa Abrahaami ani sin eebbisaa jedhe. Ilaa saba Waaqayyoo akkasumaan miti Waaqayyo kan inni nama waamu. Jireenya addunyaa dhiisnee dhufuun keenya hojii foonii keenya dhiisnee dhufuun keenya horii keenya goodaatti gadhiisnees dhufuun keenya mana keenya dhiisnee bakka kana filannees dhufuun keenya akkasumaan miti saba Waaqayyoo eebba akka argannuufidha. Kanaaf inni nama eebbisu Waaqayyoon qofaadha. Seera boqonnaa 20 lakkoofsa 24 gubbaa irratti akkas jedhee jira. Isin biyyoo irraa iddoo aarsaa anaaf ni hojjettuu jira. Maalirraa? Maal jettan? Isin biyyoo irraatu iddoo aarsaa anaaf hojjettuu jira. Isa irratti immoo qalmaa araaraa keessanii anaaf dhiyeessitu. Iddoonumaanii maqaan koo akka itti yaadatamu godhetti isin bira nan dhufaa jedha. Isin biyyoo irraa maal naaf qopheessitu? Maal naaf qopheessitu? Ani immoo iddoonumaanii maqaan koo akka inni itti yaadatamu godhe sanatti iddoo kanatti maqaan Waaqayyoo akka yaadatamu kan godhe eenyudha? Inni eenyudha? Iddoonumaan itti maqaan koo akka yaadatamu godhe sanatti immoo ani iddoo sana nan dhufaa. Waaqayyo nu gidduu jiru moo hin jiru? Inni iddoo kanatti maqaan isaa akka yaadatamu taasise eenyudha? Inni immoo nu gidduu jira moo hin jiru? Galanni ulfinni isaaf haa ta'u isa gidduu keenyatti argamee nu gorsaa jiruudhaaf. Kanaaf egaa gidduu ani immoo iddoo sana nan dhufaa. Erga dhufee booddee immoo isiniin eebbisa sii jira. Nu gidduutti argamee Waaqa nu eebbisaa jiruuf galata dhiyeessaa saba Waaqayyoo. Gidduu keenyatti argamee isa nu eebbisuudhaaf kana qofaa miti. Raajii Hagee boqonnaa 2 lakkoofsa 19 gubbaa irratti sanyiin gombisaa keessa hin jiru yoo ta'e iyyuu jedha. Dhagaa jirtu? Raajii Hagee boqonnaa 2 lakkoofsa 19 mee sagalee kana jedhaame sanyiin gombisaa keessaa hin jiru yoo ta'e iyyuu ani har'aa jalqabee
Isin eebbisaa jira Waaqayyoodhaaf galannaa ta'uu maleessa. Ilaa saba Waaqayyoo nuti waa'ee hirrina mana keenya keessaa yaaddoonu ta'uu dandeenya. Waaqayyo gaafa nama boqochiisu akkasitti dhasaqoo Waaqayyo sagalee isaa isa boqonnaa namaaf kennu, sagalee isaa isa tasgabbii namaa kennu. Jireenya addunyaa keessa gaafa jiraannu tarii kiisiin keenya duwwaa gaafa taatu hiriyaa keenya bira taa'uu qaanofna. Illee yoomna hiriyaa keenya wajjin deemu sodaanna. Gaafa manni keenya hirruu ta'ee jedhu mana keenyatti hiriyaa keenya keessummeessuu sodaanna. Illee yaana. Waaqayyo Waaqni keenya garuu gombisaa keessan keessaa homaan jiru yoo ta'e iyyuu, gombisaan keessan duwwaa yoo ta'e iyyuu, ani har'a maalan isin godhaa? Ani har'a isinin eebbisaa jira. Waaqayyo gombisaa keenya, mana keenya, jireenya keenya hundumaa akka nuuf eebbisu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:9 gubbaa irratti akkas jira. Hamaa hamaadhaan abaarsaan hin deebisinaa. Sagalee kana dhagaa jirtu. Hamaa hamaadhaan maal hin godhinaa? Dheekkamsaan maal hin godhinaa? Abaarsaan maal hin godhinaa? Galagalchiiyyuu eebbisaayii jedha. Galagalchiiyyuu maal godhaa? Eebbisaa. Isin eebba akka argattaniidhaan waamamtanii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin maal akka argattanii waamamtanii? Eebba akka argattanii waamamtanii. Waaqayyo eebba isaa nuuf kennuudhaaf isa iddoo kanatti nu waamammayyuu galanni ulfinni isaaf haa ta'u saba Waaqayyoo. Mata dureen barumsa keenyaa maal ture? Mata dureen barumsa keenyaa maal ture? Maal jettan? Waamamuu keessan yaadadhaa. Kanaaf egaa yaa saba Waaqayyoo, waamamuun keenya akkasumaan miti. Inni nu waame Waaqayyo Waaqni keenya, waamichi isaa waamicha akkasii miti saba Waaqayyoo. Waaqayyo gaafa nama waamu seenaa namaa jijjiiruudhaaf nama waama. Waaqayyo gaafa nama waamu saba Waaqayyoo mul'ata namaaf jijjiiruudhaaf nama waama. Waaqayyo gaafa nama waamu maqaa namaa jijjiiruudhaaf nama waama. Addunyaa kana irratti maqaa isa badee jiru, maqaa isa xuraa'ee jiru seenaa haaraatti jijjiiruudhaaf jedheetu Waaqayyo nama waama saba Waaqayyoo. Kanaaf hojii Luuqa bootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaatanii yoo dubbisan seenaa Saa'olin arganna. Saa'ol nama kiristaanota ari'ataa turedha. Warra Waaqayyoodhaaf addaan ba'an, warra Waaqayyoodhaaf hojjetan, warra daandii Waaqayyoo irra deddeebi'an isaan gidirsa ture, isaaniin ari'ata ture. Keessumattuu immoo eeyyama baafate saba Waaqayyoo maal gochuudhaaf? Kiristaanota ari'achuudhaaf, kiristaanota hidhuudhaaf, kiristaanota ajjeesuudhaaf jedheetu eeyyama baafate. Ilaalaa saba Waaqayyoo. Yeroo kana kiristaanota ari'achuun Waaqayyoon ari'achuu waan ta'eedhaaf Waaqayyo seenaa Saa'oliidhaa gaafa jijjiiruu barbaadu Saa'olitti waaqummaa isaa erga mul'isee booddee daandii Damaasqoo jedhamu irratti Waaqayyo ulfina isaa, kabaja isaa, guddina isaa erga isatti mul'ise Saa'ol, Saa'ol, yaa Saa'ol maaliif na ari'attaa jedheetu sagaleen gara Saa'olitti dhaga'amuu jalqabe saba Waaqayyoo. Waaqayyo gaafa seenaa namaa jijjiiru dura maal godhaa? Maqaa namaa waama. Gaafa Waaqayyo seenaa keenya jijjiiruu barbaadu, gaafa Waaqayyo mul'ata keenya gaafa jijjiiruu barbaadu, maqaa keenya jijjiiruu gaafa barbaadu, Waaqayyo dursee nu waama saba Waaqayyo. Gara isaatti nu waama. Kanaaf yaa Saa'ol maal taate? Maaliif na ari'attaa ittiin jedhe. Yeroo kana yaa gooftaa koo ati eenyuudhaa jedhe. Maaliif jennaan Waaqayyo gooftummaa isaatti mul'isee jira. Samii irraatti malakkeessee iji Saa'oliidhaa jaalee jira waan ta'eedhaaf waa arguu hin dandeenye. Kana gochuu kan danda'u immoo Waaqayyo Kiristoos ilma durbee Maariyaamii qofaadha. Galanni isaaf haa ta'u maleessa. Waaqummaa isaa gaafa isatti mul'isee jiru waaqummaan isaa akka gootanii hin dadhabdanii jedhu natti maa rakkoon qabu waa'u dadhabdaniittu
ndadhabne taanaan immoo yoo bilbiltan bilbilaa maleessa miskooliin maal bu'aa baase saba Waaqayyo amma mee ilillee isin amma ililchitan kuni eenyuudhaafidha? Anaafidha moo Waaqayyoodhaaf ililchitanii? maal ilillee nama nageessu Waaqayyoodhaaf saba Waaqayyo aduun kanatti nageenye moo Waaqayyoodhaaf ilillee guddaa guddaan isaa baatanii kanaaf saba Waaqayyo Saa'ol ulfina Waaqayyoodhaa argee yaa gooftaa koo ati eenyuudhaa gaafattiin jedhu yaa Saa'ol ani isuma Ariyaataatti jirtudha ittiin jedhe Waaqayyo. Kiristaanota ari'achuun Waaqayyoon ari'achuudha. Warra waa'ee Waaqayyoodhaa dhugaa ba'an ari'achuun Waaqayyoon ari'achuu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo amma Saa'ol kan inni Ariyaataatti jiru warroota waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'anidha. warra wangeela barsiisan warra faarfatan isaan kan Ariyaataatti jira Saa'ol. Isaan ari'achuu jechuun immoo Waaqayyoon ari'achuu jecha maaliif yoo naan jettani hojjettoota Waaqayyoo waan ta'aniidhaaf. Kanaaf Waaqayyoodhaa Saa'ol maqaa isaa gaafa jijjiiru Waaqayyo gaafa maqaa jijjiiru maqaa qofaa miti seenaa keenya sachumaan jijjiira. Seenaa keenya isa xuraa'e seenaa keenya isa irraanfatamu namni badeeraa hin jiru du'uudhaaf jedhanii guyyaa du'a keenyaa eegaatti kan jiran Waaqayyo immoo gaafa gara isaatti nu waamu seenaa keenya isa irraanfatamu sana nu jijjiire namoonni jiraa guddateedhaa jedhanii akka isaa waaman nu taasisa Waaqayyo. Kanaaf egaa maqaa isaas Saa'ol jedhamu Phaawulositti jijjiireef maqaa isaa erga Phaawulositti jijjiire immoo seenaa isaa hojii isaa sana immoo gaafa jijjiiruufi isa kanaan dura kiristaanota ari'ataa ture amma immoo kiristoosiidhaaf ari'atamuu jalqabe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u maleessa jijjiiramuun akkasitti dhufee Waaqayyo gaafa Waaqayyo nama jijjiiru akkasittiin jijjiira. Iddoo badaa keessaa iddoo yaraa keessaatii nama waameetu Saa'ol isa kiristaanota ari'atu amma immoo deebisee Kiristoosiin jedhee ari'atamuu jalqabe. Magaalaa Roomaa keessatti seefiidhaan mormi isaa Kiristoosiin jedhee nama wareegamedha Phaawulos. Akkasi gaafa Kiristoosiidhaaf jedhanii seenaan namaa gaafa jijjiiramu gara Waaqayyotti gaafa deebi'an Waaqayyo gaafa nama waamu seenaa namaa akkasittiin jijjiira saba Waaqayyo. Egaa kanaaf mata duree irratti akkuma ilaalle egaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaa irratti waamamuu keessan yaadadhaa jedha. Egaa saba Waaqayyo maaliif akka inni nu waame? Waaqayyo eebbaaf nu waamuu isaa Waaqayyo ba'aa cubbuu keenyaa nurraa kaasuudhaaf nu waamuu isaa beeknee hubannee isaa wajjiniin jiraachuun nurra jiraata. Erga gara isaatti waamamne immoo erga ba'aa keenya nurraa kaase erga seenaa keenya nuuf jijjiire erga ba'aa cubbuu keenyaa nurraa kaasee nu qulqulleesse immoo saba Waaqayyo isaa wajjiniin jiraachuun nurra jiraata. Isarraa fagaachuun nurra hin jiraatu. Gara isaatti dhufuu nu barbaachisa saba Waaqayyo. Gara isa nama qulqulleessu kanaa gara isa seenaa namaa jijjiiru kanaa gara isa ba'aa namarraa kaasu kanaa gara Waaqayyoodhaa dhufnee isaa wajjiniin akka jiraannu tolaaf eeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiiseef Waaqa nu gorsuudhaaf galanni fulfinnoota Yesuus haaraan irratti isaa qaqqabu. Araarsummaan haadha Waaqayyo qulqulleettii dubaree Maariyaamii eebbaa fayyaan raajota isaa duuka bu'oota isaa suuqni wareegamtoota isaatii hunduma keenya irra yoo kan bulee nuuf haa ta'u. Wasalaatu ለእግዚአብሔር